Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Namoonni poostaan isinii ergamuu dhabee yookaan erga doolara 10 guuttattanii piiniin isinirraa ture homa takka rakkina hin qabu. Garuu dogoggora isin uumuu hin qabne jira. Dogoggorri kun maalni ka jedhu wajjiniin ilaalla. Chrome keessanirraa yeroo baay'ee kan isinitti himu AdSense irra seenuudhaaf adsense.com jettanii erga barreessitanii booda go ka jedhu kana ka jala jiru osoo fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. adsense.com osoo walirraa hin siksin osoo fayyadamtanii yoo Chrome irratti emailiin keessan banaa jiraate gara AdSense battalumaan isin geessa osoo isin rakkisiin jechuudha. Erga asirra seentanii booda haala kanaan isiniif bana. Your payment are on hold. Kalfattiin kan ka'e mallee on hold irra jira because you need to verify address verification yookaan PIN itti galchuu qabda. Sarara sadan sana tuqxanii payment ka jedhu jira. Payment sana gadi tuqxu. Yeroo gadi tuqxan waa lama isiniif baasa. Payment info fi verification check ka jedhu isiniif fida. Verification check bakka PIN silaa itti guunnu irra seentu. PIN naaf hin dhufne jettanii teessanii eeggachuu irra of qusachuu qabdu. Maaliif yeroon isinitti gubata waan ta'eef verification check jedhee achi jala jira. Verification check irra yeroo seentanuu barreeffama tokko isiniif baasa. Verify your identity. Eenyummaa kan kee nu mirkaneessi jedha. Confirm your personal information to get your account ready to receive payment. Akka kaffaltiitti gara kaffaltii dabarfattu yookaan immoo kaffaltii YouTube irraa argachuudhaaf eenyummaa kee mirkaneessuu qabda. Address verification. Eenyummaa kee mirkaneessuuf bakka jireenya keetii yookaan immoo poostaan sii dhufuuf need attention nun jedha. Enter the PIN we mailed to your billing address. Si erginee jirra PIN. Kanaafuu PIN sana itti galchii nun jedha. Garuu PIN sun nuuf hin dhufne maal goona? Torban sadiin irra deddeebinee gaafachuu qabna. Hadhufuu hadhiisuu rakkina takkitti hin qabu. PIN naaf hin dhufne jettanii waan isin yaaddessu tokko hin qabu jechuudha. PIN dhufus rakkina hin qabu, dhufuu dhabus rakkina takkitti hin qabu. Maaliif filannoon lammaffaan jira waan ta'eef. Akkasuma yeroo moonii guuttan bakka poostaa dhiiftanii yoo dabarfattanis rakkina tokkitti hin qabu. You have 3 attempts remaining. Yeroo 3 irra deebitee gaafachuu qabda yookaan immoo 3 qabda. Yeroo 3 irra deebitee gaafachuu. Yeroo 3 irra deebinee yeroo gaafannee kaane maaltu uumamaa yookaan immoo maaltu nuuf dhufa haala kamiin verify goona isa jedhus itti deemnee waliin ilaalaa jirra haala salphaa ta'een. Akkasuma yoo yeroo 3 gaafanne malee verify gochuu hin dandeenyu isa jedhus waliin ilaalla. Resend PIN ka jedhu kana torban 3 tuquu qabdu haga 3 attemptiin sun dhumuutti jechuudha. Yeroo irra tuqne maal jedha? You have already requested a PIN. Gaafattee jirta. You only request kan itti gaafachuu dandeessu a new PIN haaraa every 3 weeks. Kan itti gaafachuu dandeessu torban 3 keessa yeroo tokko gaafachuu dandeessa. Ammaaf gaafattee jirtaa jedha. Torban 3 eeggannee gaafanna. Sanaan booda learn more ka jettu kana tuunna. Erga yeroo 3 gaafannee kaane. Amma carraa hin qabu. Carraa maaliif hin qabne? Yeroo 3 hin gaafanne. Namoonni baay'een kana shawwadamaa jiru. Erga deddeebi'anii hin gaafatanu yeroon itti dhuma jechuudha baatiin arfanichi. Maaliif osoo PIN ittiin guutin yoo bultii baatii 4 darbee beeksisa nurraa kaasa. Kanaafuu torban 3 daddaftanii gaafachuu qabdu. Erga moonii taatanii doolara 10 guuttattanii PIN isinii ergameera guyyaa jedherraa eegaltanii torban 3 eeggattanii nan qaqqabne naaf ergaa jechuu qabdu warri isin hin dhaqqabin jechuudha. Gaafa gaafattee kaate gaafa waa hunda gaafattee kaate yoo dhufuu didee PIN troubleshoot ka jedhu kana tuqi jedha. Maaliif nun qaqqabne gaafannee jirra. Yeroo nuti sana tuqne gaaffii adda addaa nu gaafata. Yeroo arfanuu gaafattee tanuun jedha. Eeyyeen jennaani emailiin keenya ta'uu AdSense'n keenya ta'uu nu mirkaneessi jedha. Ni mirkaneessinaafi sanaan booda gara kamitti nu dabarsa? Gara fuula akkaawuntii baankiitiin yookaan immoo buukiitiin yookaan paaspoortiitiin verify goonaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. PIN troubleshoot ka jedhu kana tuquudhaan warri yeroo 4 gaafattanii jirtan jechuudha. Yeroo isin kana gaafattan steepii itti aanutti isin dabarsa.
Emailiin kee kun AdSense ittiin banamee jira nuun jedhee ni gaafata yes irra kaa'uudhaan continue jennaani gara gaaffii ittaanuutti nu dabarsaa jechuudha. Wanni isinitti agarsiisuu barbaade inni guddaan isa kana namoonni piiniin naan dhufneettanii taa'aa jirtan yeroo sadan yoo hin gaafanne akkanatti isinitti cufaa jechuudha. Ganaa irra deddeebii gaafadhu jedha malee bakka fuula book account yookaan immoo paaspoortiidhaan verify gochuutti hin dabarsuu jechuudha. Maaliifi ammallee yeroo sadii tafa you have 3 attempts dha ammallee. Kanaafu erga guyyaa sanduuqni kun isinii banamerraa eegaltanii akka fuulli sun isinii banamuudhaaf irra deddeebitanii gaafachuu qabdu. Verify your identity waan jedhu meeseejii kana irra deddeebi'ee agarsiiseen jira. Piiniin kun meeseejiin kun akkamitti akka jarri hojjetanu maal jechuu akka ta'e ka guyyaa jalqabaa maal jechuu akka ta'e isinii ergineerra yoo isin hin qaqqabne akka irra deebitanii gaafachuu isii erginee jirra yoo isin dhaqqabne request a new pin request a replacement pin piinii bakka siibuu irra deebi'i gaafadhuu nuun jedha jechuudha. Kanaafu guyyaa meeseejiin kun isinii dhuferraa eegaltanii irra deddeebitanii haga carraan isinii kenname sun dhumatutti gaafachuu qabdu. Sanaan booda hoo gara book account yookiin immoo paaspoortiitiin verify gochuutti dabarfattu jechuudha. Kanaafu namoonni baadhatanii taa'aa jirtan irra deddeebi'aa gaafadha haga xumurtanutti jechuudha. Haga carraa sadan isinii kenname carraa sadan irra deebi'anii gaafachuu isinii kenname isinirraa dhumatutti daddaftanii gaafachuu qabdu jechuudha. Kanaafu dirqama piinii qofa teessanii eeggachuu hin qabdan. Piiniin hadufuu adiisu rakkina tokkitti hin qabdu. Isin dhaytaniituma request pin 733 gaafachuu qabdu. Akkasuma namoonni gibira hin guuttanne gibira guuttachuu qabdu. Hoomiidhuma kiyya jala uploadii akkaataa YouTube itti banatan akkasuma barnoota AdSense jedhee jira. Barnoota AdSense irra tuquudhaan akkaataa YouTube tax info itti guuttatan. YouTube tax info hin guuttanne taanaan parsantii 30 isinirraa fudhata. 100 yoo argattan 30 isinirraa fudhata. San guuttachuu qabdu akkaataa tax info itti guutan barnoonni jedhu achi jala jira. San daawwattanii guuttachuu qabdu akkamitti akka buukiidhaan yookaan immoo paaspoortiidhaan verify itti godhan barnoota ittaanuutiin isinii qabadhee dhufa hundi keessanuu sirreeffadhaatiin na eegaan isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata haga barnoota kutaa ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.